Eenyu haladhu siin jedhe. wanni na dawwale ijoollee. Maal jettee? Akkam naga qabdu? Nagaa maakiyyee naga qabdaati. Alhamdulillah. Jirre Eessa galata. roobni jee? Araddaa teenyatti fin jenne kunoo eega digimti. Eega digimti roobniti fin jenne araddaa teenya burqaa buqaata. Okay, nah akkasitti amma kadhataa jirtan bikkuma hunda moo achuma of? Achiis hin roobne bikkeettuu dawwalan gaa viidiyoo nu garsiisaniituma midhaan mammaxate kana rooba karadhaadha jedhanii abdii Ibrahim Baarree funa bilbilanii an wanni hin ture meeysa. Wai akkasi roobni roobuu dide aduu roobuu jirtire aduu nooni baati Maal jettu? aduu roobuu jirti Aduunis bahutti hin jirtu dhiyootan. qiyaamaa gabbuu deema jechuudha gaa duba Qiyaamaan hin dhalooytu mallattoo hojiita magarre maaki. maaliif beekama yoo buute illee Lakkii nutti hin buutu maaki yaa'i. Qiyaamaan akkamii buuti maaki osoo hin barumsan fite. Ayi. kana caala maal godhu yoo buutee barre yoo roobni dhabame aduunis dhabamti Lakkii rabbiin nutti hin buusu du'aayii godhe ati xaliila argaraan kee wayii beeyta du'aayiin teeni kee balamti jechuun lagee wallahi. dhugaadhee ni qeebalamti du'aayin tiyyaa Wallahi maaki du'aayiin teeni kee balamti. Mee nuu godhi wallahi. Kophatti illee nuu godhi. Ati xaliila garaan kee bar wallahi. wayii maali dubbattanii kana biiftuu alii maal callistan maal taatan Isin laasin dhaggeeffachaa jira malee. waliin haa ta'u akkam jirtan isinoo nagaa Illaa mirqaana wallaan. bakka tokko jiraattanii jechuun bakka inni jiru jirtanii Yaa nuti harma argiltaa kana ana argiltaati garuu. bakka roobni jiraatanii ati illee jirtu Tokkuma argee baas roobutti hin jiru bara. Bakka daabar hararge daabar roobaa jiru. Ashongoreen akkasin lafa hafte maaki taniin facaase anu wallahi. wayni harargee roobni takka tifillee hin jiru Eega roobiin garuu. Tif jee garuu xiqqootiif numa jaa midhaan hin ga'u midhaan hin ga'u baatiif hin jennilleen hin ta'u amma jimmata dabre san xiqqoo gama asiritti du'aayii gooneetuma tif jee gaa tif jechuun duuba maaki midhaan kana ni beeyta Siraatiif jee jee asrii takka xiqqiyoo daqiiqa lama sanuu mallattuu tiif jennaan ni rooba inshaallah ati du'aayii maan goone garaan kee daliila enne maaki nin godha amma booda miidiyaa duubarraa nin godha kametta godhi mee gandi amin je'u nama du'aayii rabbiin nama raagee baluun beekamu waan ta'eef namni kun beeku guyyaa jummataa inshaallah guyyaa jummataa ni rooba eega biyyi guutuun gabbaate eegaa naatu jee maaki sheekuma firra barbaadda asa du'aayiin ta'ini kee balamteenna ay ennaa du'aa ni rooba jechuun bar nam tokko wari bareeda bar amma ni yaada bar inshaallah guyyaa jummataa ni rooba jechuun rakkoon qabu wallahi firra fudhu yoo rabbiin si kanneet wallahi hin sitti hinaafu eega wallaahi rabbi guyyaa jummataa haa roobsisu inshaallah an dandeetii maani qaba jechuun rabbuma abdadheeti ni rooba jeeba wallahi gabrittiin rabbii ta rabbi irratti hirkattee waan takka kakatte numaan guutaaf jee wallahi rabbiin dhugaadha kun wallahi guyyaa jummataa roobni harargee keessatti dachii balleessa jechuudha. Dhugumaayyoo guyyaa jummataa roobe garuu warri harargee makiinaa naa bitaashi. sa'a meeqatti eegala Bakka ni rooba jennee bar du'aa goona. Itti deebinee akka jummata roobu du'aa goona inshaallah. wallahi yoo roobni guyya jimmataa roobe ashangoreeti ja kuntaal kudhayyoon argadhe shanteeti wallahi maagi
Kakat. Guys, Arabbitti abdadheeti Arabbii guyyaa Jummata haaromsisu guyyaa Jummata guyyaa jaalatamaa waan ta'eef kadhadhe. Wallahi taate harkadhu kuno roobnummaan san nu roobnaa immoo. Inshallah wallahi guyyaa Jummata laal. Gizee namni Jummaa deemee dhufee bakka roobni roobi maashaallah jettan inshallah. Inshallah wallahi. Midawwara diin ka daa'u ka du'a roobni aan rabballe isu malee. Yaa wallahi garaa kiyarraan je guyyaa Jummataa robbiin rooba ni roobsise inshallah. Inshallah kuma mijoota liilaa sana rabbi nu haa godhu wallahi kuma garaasi kuma afaan sii kana. Amiin amiin wallahi. Akkasii baay'ee bakka nagaan turaashi. Taate makkuush.